Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo bakka garaagaraa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan jechaadha. Obboleessi keenya kun kan cinaatti agartan kun jechaadha. Amiin jedhama. Ayyaana Idaal Adaa yookaan Arafaa jala bultii isaatti jechaadha. Gaafa makkaadinatti fakkaata. Dhufeen ture, dhufee akka carraa argeeniin ture, dhufees waan ayyaanaaf ta'u lukkuu fi wantoota garaagaraa ayyaana sanattiin dabarsan fidee dhufeessa dubbisuun kun yaadatamaa warreen quba qabdanii. Inni nama qaama miidhamaadha. Irra deebi'ee ofuma isaati akka inni isin yaadachiisu nan godha jechaadha. Arras manuma isaa keessatti argama. Innis duraan ala nufu akkuma agartan jechaadha waan irra ciisu hin qabu ture. Lafa gogaarra ciisaa bakki kun manni kunis qaawwa qabaa, qorra baay'ee qabaa, uffata halkanii waan uffatee bulullee hin qabu ture. Har'a immoo wantoota meeshaalee waan inni irra ciisu uffata halkanii wantoota tokko tokko fidee fi dhufee jira. Kanumarraa kaasee wantoota isa barbaachisan muraasa finnee fi dhufnee jirra. Wantoota muraasa finneef malee wantoonni isa barbaachisan baay'eedha jechaadha. Mee inni maqaa isaarraa kaasee balaa akkamii akka irra ga'e, dhibeen kun akkamiin akka isa qabe, amma immoo maal dura akka jiru, deeggarsa isaaf godhameen immoo maaltu akka itti dhaga'ame isumarraa barraa Amiin. Maqaan koo Amiin Abbaa Maccaan jedhama. Tole. Ani duraan rakkataadha. Duraan jiraataa ganda Gurraa Bidaaluutiin jedhama dhalataan koo. Amma aanaa deemtu xiroo afataa jedhama. Amma immoo rakkinni achitti natti hammaate maatiin koo harka qalleeyyiidha waan tokko hin qabanu. Yeroo sana ani mana barumsaa galee akka itti baradhu dhabee qiraatiis galee akka itti qara'u dhabee bakka qiraatiin jalarraa hin dheeraadha waan nyaadhee waan naannoo keenya qiraatii waan hin jirreennaan waan nyaadhee baradhu dhabee waan nyaadhee qara'u dhabeen rakkadhee hanqina nyaataa godhadheen manatti dhiisee ol deebi'ee booda sanaa rakkadhee maatiin koo waan tokko hin qabanu harka qalleeyyiidha. Indaan koo barreeffamlee waan tokko hin qabanu haati koo abbaan koo waan tokko hin qabanu sarabbiin isaa argu. Bakka waan namni beeku jechuudha. Waan naannoonnis beeku asumaan rakkadhee booda biraa baadiyyaa biraa. Qariyaallee dhaqee mana namaa taa'ee rakkina nyaataa sanaan duraan na hubdeetti booda qariyaalama sanaa ka'ee qiraatii dhaquu dadhabeeraan. Amma tabalaasheera rakkina nyaataa irraa tabalaashee dhukkubaa pooliyoodhaan qabamee waan ta'eef rakkina qoonqoota irraa naqamee jechuudha tabalaashee booda natti siqaa deeme duraan wayyaan qaba ture natti siqaa deeme. Amma asumaan badee sandaaborra tuun taa'u sandaaborraa immoo darbee jimmarratti tuun taa'u jimmarra tuun taa'u bakka kiraayii manaa natti baay'ate bakka qalabaa wajjin waan tokko biraan qabu nama ol naqamee ganna ciibsu hin qabu namni bakkeettis na gargaaru bakka dandeemmoo suuqirra zooruu hin danda'u suuqirra jimmaa irra naanna'uu hin danda'u suuqirra dandeen zooruu akkaataa wannaaneen bakka boomti rabbi tokko na gargaaru jedheetan dhiisee manatti deemee mana taa'u jammare jechuudha mana qaaxaan ba'uu dhiisa gandatti manaan ba'u. Amma ani nan bahe konkolaataa baay'eetti qalaba kootuu san danda'uuti borsaa waan tokko nan jiru. Bakka rakkoo guddaan na qunnamee jira nyaata hin qabu amma keessatti waan tokko rakkadhee jira eddan immoo sin argadhee baay'ee nama abbaa gammadeetten sin gammada jechuudhaan. Yoo makiinaan tokko karaa kana dhufe isinumaan dhufan jedha yoo makiinaan dhufe isinumaan dhufan jedha makiinaan manaa dhufe isinumaan jedha garuu. Akka guddaatti jechuudha. Baay'ee gammadee jira jechuudha. Tole mee gaa akkatti rakkoo keessa jirtu gaa argeera. Anis hiriyaadhuma kootuu siin akka rakkoo keessa jirtu natti himee jennaan aniyyi yeroo Arafaa sana jala bultii Arafaa sana dhufe si bira. Sana boodaanis tariyaatti quba qabaachuu baattus hordoftoonni koo baay'een isaanii ni beeku. An cidharras nan ture wantoota biraa irrattis biizii ta'ee tan ture. Kanumaaf an sirraa badee. Ammas tuman biizii ta'ee jiru gidduudhumaan dhufee si ilaaluudhumaaf hin dhufe malee wanni kun si gahaaf miti wanni si barbaachisus kana qofa miti. Mee ati amma fakkeenyaaf duraan egaa waan irra ciistu akka hin qabne ijaanis argeen jira. Har'a immoo firaashii ati irra ciistuu fi keessummaan dhufee illee irra taa'uu fi uffata halkanii bakki kun akka baay'ee qorru argaa jira manni kee illee qaawwa duwwaadha. Isa sii fidee dhufee jira. Mee rakkoon kee inni guddaan inni ati barbaaddu mee maali mee? Rakkoon koo akki guddaan hin barbaadu baay'ee si bakka manni kunis kan namaati amma bakka baay'ee namnis gidduu kana isaa halkanii guyyaa baay'ee rabbi nan bu'aara rabbitti nan bu'aara. Mana namaa keessatti taa'aa kan namaati kun? Mana namaa duraanii abbaan qabu jennaan dhufee taa'e amma immoo booda nama taraa qayyaranii manni kan kootiyanii bakka kunoo ergasii golgee namaa mana golgee namaa kunoo maatii keessa jechuudha maatii maaddii namaatti tokko nyaataa turre warra koo wajjin golgee namaatti magaalaa kana gidduu hin jechuudha. Golgee namaa kunoo dhamanaatiin baamanaa qe'ee wajjiniin ciisaan oolee kunoo ollaa kana jechuudha waan rabbiin hin beeku naannoo kun beeku magarajaa hidhannee kana jechuudha warra kan koo wajjin keessummaan nu keessa bulaa keessummaan qe'ee dhufee nu keessa bulaa bakka golgee namaa ciisaan bootaa salaataa bootaan salaatu dhamee rakkataa tureen
bootaa salaataa achuma salaataa bootuma sararrafa rakkannee kanatti rakkannee dhufee kanatti galee jechuudha kun baay'ee gadi bakka mana yeroo hunda fardi keessatti du'ee du'aan asirratti saree nyaate akka argeessirraa harkifamee gatamu nama farda faandoo fardaa mana guutee boniin namaa kana maqaa xaragii kana wal kootara illee maqaa itti galee rakkannee maqaa addati jechuudha chittaan isaatu baay'ee na dhukkubaa ture itti qaxxanee kanaaf inni amma gara sicheetti baay'ee mana rakkannee jira kun dhufee namni mataa namana kun akka adiin qabamee namu faan taara yoo ammisa. Mana hin qabdu bakka jiraattu hin qabdu jechaadha. Mana hin qabuun. Egaa Amiin qaama miidhamaadha baay'een keenya argaa jirtu keessattuu ani qaama hin argaa jira nama kana. Riyaadhuma kootuu gara kana na fideen hin arge sana booda gaa beektu anis xiqqoo biiziin ture gara kana dhufuu hin dandeenye isaaf noof kolchaa isiniin jecha namni kun nama gatamuu qabu miti. Bakki kun bakka baay'ee caffeedha. Bimbii yookaan bookeen isaatu nama raffisu halkanii nama fayyaaf hin ta'u bakki kuni sana biraan darbee manni isaa qaawwa qofadha qaawwadha baay'een isaa gara fuulduraa kanaanii kanarraan darbee waan dira ciisan illee hin qabani bakka ciisichaa waan dira ciisan illee hin qabanu sanuma wal qabatee waan qabu waan xiqqoo deeggarsa godhameef irraa wantoota kana fidee fi dhufee hin jira jechaadha nama kana deeggarsi hin godhanne jechuun hin danda'amu homtuu wanti godhameef hin jiru jechuun hin danda'ama hanga ammaatti jechaadha. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan jechaadha baay'een keessanii obboleessi keenya kun rakkoo keessa jira waan ta'eef akka bira dhaabattan waamicha namummaa isinii dabarsuun barbaada. Mee ati Amiin waan tokko nutti himee jira maqaa kee irraa kaasiiti waan jiru nu ibsimee haala kamiin akka abbaa manaa kee kana faanallee wal bartan sana booda immoo haala jiruuf jireenya keessaniitti aansitee naa dubbata sana booda immoo deeggarsa isinii godhame kanaa wal qabatee immoo mee maal jettame ati? Anak kan itti dhufe anis immoo maatii hin qabu abbaan hin jiran maatii hin jiran maatii obbolaa bichaadhaan mana gayyaan taa'uudhaan baqadde obbolaa koo kanaan obbolaan koos immoo lagaaf jalaa qabu lakkii obbolaa koon cinqoodhe mana namaa galuu dhufe achuma mana namaa sana raamdaan ajjaa tokko malee iyyuu sa'unna inni kun achuma haala na argatu siin fuudha malee na ishii bakka anis mana namaan jira jedheen walitti dhumni an daddabina isaayyuun ilaalleen. Ani rakkina isaa isin ilaallee innoo xaaree fideen nyaachisu jedhee isin assamneen bakka walumaa gallee jiraanne jedheen itti dhufee ammoo wana ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin wajjiniin waggaa tokko ji'a 4 geenyeerra achumaan inni mana namaatti na finnaanaan ani immoo kana dhufee akkuma inni jedhu xaragee mana fardaa tureeyyuu xaragee achumaan namni walitti gallee ammoo wana alhamdulillahi biyya rabbii jirra inni waa dandeessa waa fiduus miti anis immoo mukuma dhukkubaan ta'e bakka ani nan dhukkubsadha anis hin dhukkubsata wal geenyeetuma bakka amma furuma natti ta'e galaan ammoo amma ati gaa hojii humnaa hojjechuu hin dandeessu amma garuu tu deeggarsisii godhame hojii daldalaa amma fakkeenyaaf kuduraaf muduraa kana fagoo hojjettee gurguruu daldaluu dandeessa otoo haalli sii mijate nan hojjedha. Ayyee egaan obboloota koo bakka jirtanitti nagaan koo amma sirra deebi'ee isin akka qabu isiniin jecha egaa obboleessi keenya Amiin kun nama dadhabaadha. Egaa obboleessi keenya kun egaa hanqina nyaataatiin dabalatee dhibee miidhamee nagaa ture jechaadha. Amma kun mana gadi ba'ee illee ol galuu illee mana fincaanii deemuu illee hin danda'u. Isheen immoo jechaadha miidhama isaa qaama miidhamaa ta'uu isaa hiyyummaa isaa osoo hin laalin jechaadha namummaa qofaan itti heerumtee wajjin jiraataa jirti. Egaa amma isheen rabbiif jecha itti heerumtee wajjin jiraataaru maatiin isaanii maatii jaalalaa akka ta'e egaa argaan jira. Kanaaf amma ishee deeggarsi osoo godhame namummaadhaan akkasiin daldaltee isa bulchitee wajjin jiraatan abdiin qaba waan ta'eef obboloonni koo viidiyoo kana ilaaltan rabbiif jecha bira dhaabattanii akka deeggarsa gootanii fi wajjin jiru gaarii akka jiraatan haala mijeessanii fi isin jechuu waamicha isin dabarsuun barbaada. Gama biraan immoo Amiin amma kanaanii wantoota manaa wantoota tokko bitattanii ittiin fayyadamtu kun siree uffannaa halkanii kana gaa qorra akka isiniin miineefan yeroo isiniif fidee dhufe jechaadha. Gama biraatiin immoo deeggarsi gara fuulduraatti akka isinii godhamuuf egaa waamicha isinii gochaa jirra. Xiqqoo anis biizii ta'een isin jalaa badee gara fuulduraatti dhufeetan isin zayyara inshaallah. Obboloonni koo viidiyoo kana ilaaltan akka obboleessa keenya kana bira dhaabattan waamicha isinii dabarsuun barbaada. An Abdii Geetaachoo Abbabeen ture ulfaadhaa isiniin jaalladha yeroo gaarii.